TV'n jireenya Ameerikaa kaabaatti qophaa'ee guutummaa Afriikaaf giddu galeessa ba'aatti yookaan Middle East karaa daandii tamsaasa wangeelaa televizyina El Shaddai. Torbanitti guyyaa tokko wiixata yookiin dafnoo galgala keessaa sa'aa 12:00 irraa hanga sa'aa 1tti kan isiniif darbu sagantaan wangeelaa amma jalqaba. Gooftaatti kan jaallatamtan dhaggeeffattoota TV jireenyaa iddoodhuma jirtanitti nagaan Waaqayyo hunduma keessaniif haa ta'u. Torban kana guutummaatti Waaqayyo nagaatti hunduma keenya eegee yeroo kanaan waan nu ga'eef bara baraan maqaan isaa eebbifamu. Torban har'aa akkuma walii wajjiniin jalqabne mul'ata mata duree jedhu jalattitu dubbii Waaqayyoo keessaa walii wajjiniin ilaalaa jirra. Egaa isin yaadachiisuuf torban har'aa qabxii tokkotu walii wajjiniin kaafne mul'ata jechuun maal jechuudha isa jedhu irratti. Innis wanti nuyi jenne waan ija fooniitiin hin argamne arganii hin ta'a jedhanii amanuu irra darbanii immoo wantichaaf of qopheessuu jenne. Inni kun egaan qabxii isa tokkoffaadha. Isa jalatti waa'ee Musee kaafne Museen fagootti gatii isaa akka inni arge. Phaawulos ergamaan immoo warra Qorontositti yeroo dubbatu wanti nuyi ija fooniitiin arginu hundumtuu waan har'aati. Yeroodhaaf nama gargaara. Wanti ija fooniitiin hin argamne garuu inni kan bara baraati. Kanaaf iyyuu ija keenya waan kan bara baraa ta'e isas immoo waan ija fooniitiin hin argamne irraa akka nuyi keenyu sagaleen Waaqayyoodhaan nu barsiisa. Hiyyaadatu yoo ta'e macaafa seera uumamaa boqonnaa 21 irratti Aggaariin Abrahaam mucaashee Ismaa'eel wajjin manaa baase. Yeroo manaa baasu sana waan nyaatamuuf waan dhugamu kenneefitu geggeesse. Qalqallootti bishaan naqee fi harkattis waan nyaatamu kenneefitu geggeesse. Garuu nyaatis hin dhume, bishaannis hin dhume, sagaleen Waaqayyoo iddoo sanatti garuu cimsee waa'ee bishaanii dubbata. Qalqalloo isaanii keessaa bishaanni dhume. Yeroo bishaanni jalaa dhumu Aggaar maal gootee mucaan see dheebotee du'uudhaaf akka ka'e waan agartee fi utuun ija kootiin laaluu du'uu isaarra jetteetu hamma darbannaa eeboodhaa ofirraa fageessitee keessa mucaashee utuunni du'uun laalu jette. Kana booddee mucichi gara Waaqayyootti bu'a ture, isheenis gara Waaqayyootti boossi turte. Yeroo kana ergamaan Waaqayyoodhaa waaqarraa dhufee maal jedhaani? Yaa Aggaar jedhe, iyya kee dhageen dhufeen jedhe, iyya mucichaa Waaqayyo dhageeraa jedhe. Mucicha saba guddaan godha jedhee Waaqayyoo jedheetu ergasii booddee maal godhe jedhanii dubbachuu barbaadu ija ishee baneef jedha. Yeroo Waaqayyo ija ishee banuuf maal agartee? Burqaa bishaaniitu agarteera. Burqaa bishaanii bane hin jedhu sagaleen Waaqayyoodha. Burqaan bishaanii silayyuu eessa ture? Achi ture. Sababa iji ishee jaamaa ta'eef, iji foonii jaamaa miti. Ija hafuuraa isheetu jaamaadha. Iji hafuuraa ishee waan argu. Sababa ija hafuuraa ishee waan agarreef mucaa ishee dabarsitee du'atti laatte. Ilaalaa nama iji isaa jaama. Firoota koo iji hafuuraa namaa jaamuurra iji foonii namaa jaamuutu wayya. Iji foonii yoo jaame, iji hafuuraa yoo baname namni isatti dhalate nan kaaku. Iji foonii banaa ta'e, iji hafuuraa jaamaa yoo ta'e garuu gatiin qabu. Inni nuyi har'a laallu waan yerooti waan ta'eef. Kanaaf iyyuu firoota koo waan hin argamnerra ija keenya kaa'uutu mul'ata. Inni egaa jalqaba irratti waan hin argamnerra ija keenya kaa'u. Inni lammaffaan immoo mul'ata jechuun waan itti dhalatan arguu jechuudha. Waan itti dhalatan arguu. Tokkoon keenya yeroo nu uume Waaqayyo kaayyoodhaan nu uume. Akeeka addaatiifitu nu uume. Akeeka adda ta'e eenyuunuu kan hin raawwatamne eenyuyyuu ka'ee kan hojjechuu hin dandeenye. Beekaan kamuu, ogeessi kamuu, badhaadhaan kamiyyuu eenyuyyuu kan hojjechuu hin dandeenye siduwwaadhaan waan hojjetamu akeeka adda ta'etu Waaqayyo sirratti qaba. Kanaafitu siwaame, kanaafitu lafarra jirtaati. Kanaaf uumamteeti. Egaan isa arguun mul'ata. Addaddaan waan itti dhalanne arguun. Ilaa akka jedha sagaleen Waaqayyoodhaa macaafa faarfannaa boqonnaa 139 lakkoofsa 13-16 yoo laaltan macaafa faarfannaa 139 13-16 akka jedha. Keessa namummaa koo situ uume. Gadameessa haadha koo keessattis situ na tolche. Isa ati guddaa dinqisiisaa gootee na uumteefi ani galatan siif galcha. Gochaan kee waanuma raajiiti. Ani kanani ba'eessa godhee nan beeka. Ani dhoksaatti yemmuun hojjetame gadameessaa isa akka lafa gadi fagootti ilaalamu keessatti yemmuun tolfame. Lafeen koo iyyuu si duraa hin dhokanne. Nama ta'ee utuun hin beekamin iyyuu iji kee na arge. Dhaladhees barri jireenya koo lakkaa'amuu utuu hin jalqabini guyyoonni anaaf yaadaman guutummaatti macaafa kee keessatti caafame jedheetu dubbata.
Daawit mootichatu faarfannaadhaan faarfata kana. Maal jedheetu faarfata? Keessa namummaa koo situ uume jedha. Gadameessa keessatti utuun hin hojjetamin duras situ na beeka ture. Situ gadameessa keessatti na tolche. Akki ititti dinqisiisaa gootee na hojjette anaan naraa na dinqisiifachiisa. Kanaafis yeroo hundumaa sin galateeffadha. Attam dinqii gootee na hojjette anaan jedheetu Waaqayyoon galateeffata. Waa'ee uumamuu isaatii ilaaleetu Waaqayyoon jaja. Attam dinqii gootee na uumte anaan jedhe. Utuuni gadameessa isa akka laga gadi fagootti ilaalamu sana keessatti hin hojjetamin durayyuu lafeen koo hundumtuu fuula kee duratti beekamaa turanidha. Uumamee dhaladhee guyyoonni naa lakkaa'amuu utuun jalqabin durayyuu na beekta turteetidha. Guyyoonni koo guutummaan macaafa kee irratti barreeffamaniitu kaa'amanidha. Yoom utuun hin dhalatin dura jedha. Uumamuu biyya lafaa dura Waaqayyoo utuu Waaqa nuumin, utuu lafa nuumin, utuu wantoota har'a mul'atan hundumaa hin uumin duratu Waaqayyoo macaafa isaa irratti siin caafe. Macaafa isaa irratti anaan barreesse. Guyyoonni keenya lakkaa'amaniitu macaafa Waaqayyoo irra jiru. Macaafa Waaqayyoo isa gubbaa jiru. Wanti nuyi hojjennu kaa'amaniitu jiru. Barri nuyi keessa dhalannu, eenyurraa akka dhalannu, eessatti akka nu dhalannu hundumtu gadi fageenyaan Waaqayyoo hojjeteetu kaa'eera. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf amma gaanii mul'ata yeroo jennu isa argachuu jechuudha. Isa itti Waaqayyo nu uume sana. Iji keenya yeroo banamu isa nu agarsiisa. Mul'ata yeroon jedhu firoota koo isa ergamoota dhufanii waa hojjetan agarru miti. Innis mul'ata garuu inni kennaa mul'ataatiin. Kennaa mul'ata. Inni jechaa jiru isa iji afuura namaa banamee akka nuyi hojjennuuf Waaqayyo nu uume sana isa macaafa Waaqayyo yookaan kitaaba Waaqayyo irra jiru sana dhaqanii ilaaluu jechuudha. Arguu maalittan aladhiyan. Maaliif na uumte anaan? Sababiin uumamuu koo, sababiin biyya lafaarra jiraachuu koo har'aa maayinni maalittan barbaadame an jedhanii gadi fageenyaan beekuudha. Maqaan Waaqayyoodhaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Isa kanatu barbaada Waaqayyo. Efesoon boqonnaa tokko lakkoofsa 11-12 irratti yoo ilaaltanii Waaqayyo wanti hundinuu akka akeeka isaaf akka fedha isaatiitti akka ta'u hin godhe. Nuyis immoo akka inni yaadee qopheessee of duraa qabutti karaa Yesuus Kiristoos fo'amne. Nuyi warri duraan dursinee Kiristoosiin abdii godhanne ulfina isaatiif galata akka taanuuf nu fo'ate jedha. Ilaala. Waaqayyo waan hundumaayyuu akka akeeka isaatiif akka fedha isaatiitti hojjeteedha. Namni akka tasaa lafarratti dhalatee hin jiru. Namni akka tasaa har'a jiru hin jiru. Namni hundumtuu akka akeeka Waaqayyootti, akeeka Waaqayyoo isa kam? Isa durdurii, isa uumamuu biyya lafaa dura. Tu biyyi lafaa uumin dura akkasa akeekeetti. Akkasa qopheessee hojjete sanaattitu nuuni karaa Yesuus Kiristoos nu fo'atee jira. Akka akeekeetti, akka immoo akeekee eessaa qabutti of duraa akka qabutti fuula isaa dura maqaan isaa eebbifamu. Akka Waaqayyo fuula isaa dura macaafa isaa irratti barreessee kaa'ettitu fo'amne nuyi akka sanattitu biyya lafaarra jirrachuudha nuyi amma. Kanaaf akeeka isa Waaqayyo hojjetee of duraa qabu sana argachuudha malee waan biraa uumuu miti mul'ati. Waan biraa garasiif garanaaf innee walitti laxxafuu miti walitti fayyisnee kun mul'ata jechuu miti mul'ati. Mul'ati akkasa Waaqayyo durdurii jalqabee uumamuu biyya lafaa duraa jalqabee akkasa Waaqayyo hojjetee macaafa isaa irra kaa'ee ammayyuu immoo akka sanni fuula isaa duraa qabutti yeroo inni macaafa isaa irra ilaalu isa fuula isaa dura jiru ta'uutu irra jiraata jechuudha mul'ati keenya. Yeroo inni macaafa isaa galagalchu akka sanni macaafa isaa irraa qabu sanaa ta'uutu irra jiraata jechuudha mul'ati keenya. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Egaan isatti dhalanne sana arguudha gabaabaadhumatti mul'ati. Isatti dhalanne sana akka nuyi arginu barbaada Waaqayyo. Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 24 akkuma isinii dubbise Museen yeroo guddatee jedha. Ilma intala Fari'oon jedhamuutu dideedha. Maaliif hin guddate gaa? Ila yeroo ijoollummaa isaatii ilma intala Fari'oon jedhamee waamamaa ture isumatu mul'ata seen hin gudda ijoolleedha gaa. Ulfina isuma see maqaa sana ulfina see mana mootummaa keessa jiraachuudhumatti ulfina see kanumas jireenyi see sila. Kanuma gaa wanti jira jedhamu see sila. Amma garuu yeroo guddatu jedhe yeroo guddatu hindide mul'ata arge yeroo guddatu
waan itti dhalate argee yeroo guddatu an kanatti hin dhalanneet amma namootii keessa kurkuruu miti kennaan kun yeroo macaafa waaqayyoodhaa galagalu inni waa'ee kootiif barreeffame inni waaqayyo akeekee of duraa qabu kana miti jedhe ani garbicha mootii ta'e mana Fariyoon keessa jiraachuu miti jedhe yookaan immoo an mootii ta'ee borii Gibxiin akkan geggeessu miti jedhe inni caafamee jiru jedhe mootummaa didaa namni hiikoo jedhe bulchiisa didaa namni ulfina didaa namni maqaa didaa namni horii didaa namni hiikoo jedhe ankaratti waamamne kun ana miti jedhe eenyummaa koosa sirriin argadhe waan itti dhaladhe argadhe Museesa waaqayyo uumeen argadhe amma jedhe maqaan waaqayyo bara baraan kan eebbifame haa ta'u mul'ati isa kana yeroo guddate hin didee jedha yeroo guddannu hin dinnanus warri har'a mucoolii keessa mucaa fuuraa taanee jirru gaafa guddannu nu har'a jireenyi kanuma seenu kanatuun argadhe sanatuun argadhe jennee waanoo biyya lafaa warri hawwinu gaafa dhannee guddannee bishaannee jennu jechuu jalqabnachuudha akka Museedha maqaan waaqayyoo bara baraan kan eebbifame ta'u attamitti namni jireenya mana mootii didee jireenya rakkinaa filata rakkinicha keessa waan jiru arge iddoon itti waamametu kanaa jedhe eenyummaa kee argattee taayilaata obboleessa obboleettii kooti nami baay'een eenyummaa isaa dhabe ofii isaa dhabe waaqayyoon beekuun isa jalqabaati waaqayyootti haansinee garuu isatti dhalanne beekuun of beekuun barbaachisaadha ergamaan waaqayyoomee gara Geediyoon naqee yaa Geediyoonii loltuu goota nanaa waaqayyoo si wajjiniin jira jedheen macaafa abboota firdii boqonnaa 6 lakkoofsa 22 irratti yoo ilaaltan Geediyoon garuu akka itti of hin beeku nama sodaataa tokkoof si'a sababiin isaas immoo hojiin isaa sodaataa akka ta'etu mul'isa maaliif iddootti daadhii wayinii cuunfanitti qamadii rukuta sababii maaliitiif warra miidiyaaniin waan sodaateef iddoo oobdiitti yoo dhaqee qamadii rukute iddoo qamadiitti rukutamuu irra jiraatutti yoo rukute dhufanii na saamu ijoolleen koo waan nyaatti dhabdi jedhee waan sodaateef iddoo daadhiitti cuunfan immoo namni ilaaluu naqu sababiin isaa yeroo daadhiitti cuunfan miti yeroo sana miti kanaaf itti dhokatee tutuma sodaataa fakkaata garuu inni itti uumame akkas miti loltuu goota nanaa jedheen waaqayyo si wajjin jira jedheen akka nama tokko rukutuutti warra miidiyaaniin rukutuu hin dandeessaati jedheen humnuma waaqayyo isa keessa kaa'ee itti agarsiise Geediyoon of dhabe Geediyoon of wallaale of hin beeku Geediyoon bilisummaa Israa'eliin baatee akka jiru hin beeku Geediyoon akkuma warra kaan gunguma akkuma warri kaan sodaata akkuma warri kaan waaqayyo irratti geessan sababii maaliitiif sababii of wallaalee eenyu akka taate beektee taayilaataati waan waaqayyotti si uume beektaa ilaataati iyyuma kee har'aatiin of ilaaltamoo beekumsa kee xinnoo har'aatiin of ilaaltamoo haala keessa jirtuun of madaaltemoo sanyii irraa dhalatteen of madaaltemoo maaliin waa'ee kee lafa keessa ilaata maaliin eenyummaa kee hiikatti ilaattee ilaata waaqayyo garuu eenyummaa kee isan barreessee macaafa koorraa qabuun hiikatti kennisiin jedha maqaan waaqayyo kan eebbifame haa ta'u isa mul'ate jechuun eenyummaa ofii argachuu maal na wallaaltee jedha namni yeroo gargar ba'ee yeroo dheeraadhaaf turu na wallaaltee attamitti na wallaalteeti jedha namni nama wallaaluutti nama komate namni abbaan yeroo of wallaalu immoo ammam nama gaddisiisaa laatu baay'een keenya of hin beennu mul'ate jechuun egaa of baruudha waaqayyo Museetti ulee tokkotti kenneetu erge uleedhuma gogaa ulee manni silattiin hoolaa eeguudhaan waanuma biraa fidee akkaataa maddaatti hojjeteetti ilaanne garuu ulee sana keessatti waa hojjeteera waaqayyo waan ija namaatiin argame yeroo Museen naqee Israa'eliin baasee dhufanii galaana diimaa bira ga'anii galaanni diimaan fuula isaanii dura ciisee jira Fari'oon immoo dudduubaan itti dhufee jira Israa'el gidduutti rakkatee jira Israa'eloonni Museetti iyyani Museen immoo gara waaqayyootti iyye maaliif natti iyyitaa jedhe waaqayyo Museedha maa natti iyyitaa jedheen maaltu jira harka kee keessa jedheen maaltu jira re'ulee dhaqa maaltu jira harka kee keessa Museen wanti harka isaa keessa jiru galaana sana gargar kutuu akka danda'u hin beeku ture Museen sin hin dinqu hin beeku ture galaana hinira kuni saba waaqayyo hin ceesisa kuni wanti waaqayyo natti kenne ulee yoo fakkaatellee gogaa yoo fakkaatellee isuma silan harka ture yoo ta'ellee garuu waaqayyo kanaan hojii hojjechuu barbaadeera kana keessa waaqayyo humna kaayira isa jedhu hin beeku ture Museen waaqayyo isuma harka isaa keessa jiru itti agarsiise isuma irratti diriirse galaana sana waaqayyo gargar kute boleessa koo boleettii koo waan harka kee irra jiru sitti agarsiisu barbaada waaqayyo waan arraba kee irra kaa'e waan si keessa kaa'e ayyaana si keessa kaa'e dibata si keessa kaa'etu isuma akka dibartutu barbaada waaqayyo Maatiyos boqonnaan 13 lakkoofsa 14 irratti yoo ilaaltani namicha tokkotu namichi badhaadhummaa barbaadu tokkotu badhaadhummaa guddaa tokkotu qabeenya guddaa tokkotu maasii namaa keessatti arge
yeroo argee jedhu qabeenya arge sana dhaqee deebi'ee iddoodhuma sana awwaaleetu waan qabu hundumaa dhaqee gurgureetudha sagaleen Waaqayyoodha. Dhufeetu namicha sanarraa lafa sana bitateedha. Namichi inni lafa gurguru suni lafa sanarraa boqqolloodhuma qotaa yookaan caabbiima qotaa yookaan xaafiidhuma qotaa yookaan daagujjaadhuma qotaa yookaan waama sin beektan baaqilaama qotaa yookaan atariima qota. Waggaatti wanti inni laficharraa argatu murtaa'aadha. Wanta laficha keessa jiru sana hin barre lafa isaa keessa maal akka jiru garuu badhaadhummaan guddaan lafa isaa keessa ture. Badhaadhummaa guddaa lafa isaa keessa jiru sana waan hin beekneef inni namichi tokko inni badhaadhummaa lafa isaa keessatti arge tokko dhufee irraa bituuf yeroo jedhu itti gurgure. Namichi inni lafa sana keessatti badhaadhummaa arge immoo mana isaa gurguree, horii isaa gurguree, loon isaa gurguree, waan qabu hundumaa jedha sagaleen Waaqayyoodha. Boqonnaa 13:44 irraa dubbisa Maatiyos. Waan qabu hundumaa ijoollummaa isaatii kaasee waan hojjete hundumaa, waan walitti kuufate hundumaa gurgureedha sababiin isaa waan caalu waan argateef. Aqee yeroo horii amma isaan dhangalaasee lafa kana bitu maal namichi kun hin maraatee lafi kun boqqolloo kuntaalaan mana duwwaa naa galchaa maal godhaa kana bitaa jechuu danda'a. Inni badhaadhummaa guddaas lafa sana keessatti argeera waan namichi keessatti nagarre. Firoota koo jireenya keenya keessatti Waaqayyo waan guddaa argeera. Waan ati nagarre jireenya kee keessatti argeera. Waan ollaan hin agarre, waan haati isheen nu guddifte hin agarre, waan abbaan inni nu dhalche hin agarre, waan obboloonni keenya hin agarre, waan geggeessitoonni keenya hin agarre, waan guddaa, waan biyyi lafaa barbaaddu Waaqayyo si keessatti argeera. Of argachuun isa firoota. Of argachuu. Akka nuyi of argannu barbaada Waaqayyo. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Of argachuu. Akka nuyi isa argannu barbaada. Isa sadaffaan isinitti hima. Sadaffaanii mul'ata jechuun har'a keessa taa'anii itti gala ofii yookaan immoo afaan warra faranjiitti destanii ofii arguu jechuudha. Itti gala yookaan itti lixa dhuma ofii arguu. Raajii Isaayyaasiin hin dubbisa. Raajii Isaayyaas boqonnaa 46 lakkoofsi 10 ani wanta booddee dhufuudhaaf jiru duraan dursee himeera. Durdurii jalqabeesi wanta amma iyyuu hin ta'in jiru dubbadheera. Akeeki koo dhaabbataa hin ta'a. Wantan yaadesi nan raawwadha jedha Waaqayyo. Wantan durdurii yaadee ani Waaqayyo himeera. Amma ammaatti iyyuu waan hin hojjetamin waan hin mul'atin jiru maalan godheedha. Durdurii tan dubbadhe durdurii tan fixee. Akeeki koo immoo dhaabbataadhaan hin gaggalagalu hin sosocho'u hin geeddaramu akeeki Waaqayyo. Akeeki isaa hin geeddaramu maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Hin geeddaramu. Akeeka hin geeddaramne akeeka dhaabbataa. Yaadi koo immoo utuu raawwatamin hin hafu. Inni yoom dubbate inni dur dubbate. Hin dhumeedhe waan dhume keessa irraa jechuudha ammanuu waan ofii isaatii uumamuu biyya lafaa dura fixetu nu wajjin immoo jalqaba Waaqayyo. Tokko jedhee nu wajjin jalqaba. Isa ofii isaatii fixetu jalqabaa immoo nu wajjiniin jalqabaa jechuudha. Egaa nuuni jalqabarra dhaabanneetu dhuma akka nuyi ilaallutu barbaada Waaqayyo. Sababiin isaa ofii isaatii jalqabarra dhaabateetu waan amma ammaatti hin ta'in jiru waan argee fi ijoolleen isaas immoo jalqabarra dhaabatanii akka isaan maal argan barbaada dhuma akka isaan argan barbaada Waaqayyo. Kanaaf mul'ata jechuun har'a keessa jiraatanii dhuma ofii arguu jechuudha. Dhuma ofii. Isa kana mul'ati. Dhuma ofii. Maaltu isinitti mul'ataa jira isiniin har'a? Maal argaa jirtu? Yoosefi ijoollummaa isaattitu dhuma isaa argi. Abjuuti utuu obboloonni isaa gugguufanii fi utuu maatiin isaa sagadanii fi waan fagootti ta'uudhaaf jiru jireenya isaa irratti argi Yoosef. Abjuu arge sanaaf immoo abjuu arge sana immoo eeguu jalqabe. Kan duwwaa miti Yoosefiin yoo fudhattanii abbaan isaa waan isa mararsiifatuu fi uffata bifa garaagaraatiin miidhagfametu bitaaf jedha. Yoosefi uffatinni uffatee deemu diimaa qabaa, gurraacha qabaa, adii qabaa, bifa keelloo qabaa, magariisa qabaa, bifa waaqaa qabaa, bifa hundumaa qabaa. Yeroo kana uffatu Yoosefi ani saba biyya lafaarra jiru afaan dubbatamu, qomoo dubbatamu hundumaan geggeessaa jechuusaati. Dhuma isaa uffataa jira Yoosef. Ijoollummaa isaa keessatti yeroo ijoollee jiru. Yeroo dargaggeessa waggaa 11, waggaa 12, waggaa 13 jirutu uffata akkasii uffata. Ani afaan dubbatamu hundumaatu harka koo keessaa nyaata. Sanyii nama hundumaatu harka koo keessaa nyaata.
xinnaaf guddaa beekaaf wallaalaatu gara koo dhufa jedheetu mul'ata isa ganaa ta'uudhaaf jirutu har'a uffata isaa uffatee deema. Hiiki uffata isaatii isa kana ture. Abjuun isaa isa kana ture. Ijoollummaa isaa keessa taa'ee mana barumsaa utuu hin naqini inni arguutti ka'ee dhuma isaatti waan ta'uudhaaf. Kanaaf firoota koo mul'atachuun har'a keessa taa'anii waan gara fuulduraatti ta'u yaaduu dhaga. Waan fagootti ta'u yaadu. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Isa kanaaf isin waame Waaqayyo. Isa kanaaf anaan na waame. Isa kanaaf isiniin isin waame. Kanaaf iji keenya banamee isa sana arguutu irra raata. Iji keenya banamee maal argu? Isatti dhalanne argu. Iji keenya banamee maal argu? Dhuma keenya argu. Abrahaami ofii isaatii torbaan irraa isinitti himuu jalqabee akkuma gidduutti dhaabe. Maal godhee ofii isaatii godoo keessa jiraateetu ijoollee isaatiifitu waa ilaala keessa deeme. Ilaa Abeel iddoo kana, Ruubeen iddoo kana buufataa, Gaad iddoo kana buufataa, Leewwiin iddoo kana buufataa, Minaaseen iddoo kana buufataa jedheetu gosa ijoollee isaatiifitu lafa ilaala Abrahaam. Isin hin dinquuyi? Abrahaam badhaadhaa akka ta'e macaafa qulqulluun dubbata. Beektonni macaafa qulqulluu yeroo waa'ee Abrahaam dubbatanii yeroo biyyaa ba'eeyyuu hojjetoonni isaa gara 1,000 jedhu. Hojjetoota 1,000 horii kennuu danda'a jechuun qallaba isaanii kennuu danda'a jechuun hammam badhaadhaa akka ta'e yaaduu dandeenya Abrahaam. Badhaadhummaa qabu kanaanii biildiingii guddaa isaa ijaareedhuma keessa taa'uun turre mul'ate isaa godoo keessa yookaan dunkaana keessa taa'ee Abrahaam. Dunkaana keessa jiraataatu ijoollee isaatiif waan waggaa 400 booddee raawwatutu hojjetaa ture Abrahaam. Maqaan isaa eebbifamu. Isa kana dhuma ofii ilaalu, dhuma ofii arguun, dhuma ofii bareechuun, dhuma ofiitiif waa hojjechuun seenaan banne kaa'anii darbuun. Hamma ammaatti dhaloonni hundumtuu afaan Ingiliziitiin, afaan Oromootiin, afaan Amaaraatiin, afaan Tigireetiin, afaan hundumaatiin waa'een Abrahaam hiikameetu dubbatama harsa obiinsaa. Isatu waan hin geeddaramne, waan hin sochoonetu Waaqayyo keessatti hojjete waan ta'eef. Kanaaf har'a waan dhaloota itti aanu, waan ijoollee kee keessatti, waan ijoollee kee keessatti, waan ijoollee kee keessatti raawwatamu argitee har'a isaaf karaa qopheessuutu mul'ata. Har'a isaaf jiraachuu, har'a isaaf karaa saaquu, har'a isaaf waa qopheessuu, har'a isaaf gaara diiguu, har'a isaaf dachaa ol kaasuu, har'a isaaf karaa banuutu mul'ata. Isa kanatti Waaqayyo nu barbaada. Isa kanattitu Waaqayyo nu waamaa jira. Kanaaf Waaqayyo har'a keessa jiraanne, har'a keessa teenye, rakkina har'aa ba'aa, gidiraa har'aa ba'aa maal akka nuyi goonuu barbaada Waaqayyo. Dhuma keenyaaf hojii akka nuyi hojjennutu Waaqayyo gooftaan maccaa barbaada firoota koo. Kanaaf mul'ata fudhachuudhaaf Waaqayyo duratti jireenya keessan qopheessaa. Mul'ata Waaqayyo akka inni isinii kennu, mul'ata akka inni isinitti dubbatu firoota koo ganamaa galgala fuula Waaqayyo dura tura. Waaqayyo immoo isin gargaara. Kanaaf waa'ee mul'ataa irratti isinii kadhadha. Waa'ee mul'ataa irratti isinii kadhadha. Barumsi keenya torban har'aas immoo isuma kanaan itti fufa. Erga mul'ata jechuun kana ta'eeti maaltu immoo mul'ata miti isa jedhu torban har'aan isinii wajjin hirmadha. Mul'ataa fi mul'ata waan hin taane adda baasuutu nurra jiraata. Sababiinsaa wal fakkeessee dhufeetu yeroo keenya waan mul'ata hin taane keessatti akka nuyi fidnutu barbaada Waaqayyo. Waan ittiin dhalatin keessatti guyyaan tokko illee akka isheen baddu barbaadu Waaqayyo. Waan ittiin uumamin keessatti. Waan kan keenya hin taane keessatti hammam ulfinaa qabaatu, hammam horiyaa qabaatu, hammam maqaa qabaatu, hammam beekamuu qabaatu, hammam fudhatamuu qabaatu, maasii kan keenya hin taane irra noolin mul'ata mitiin. Hin kadhanna Waaqayyooni. Isinii kadhadheen ergasii booddeemu warra lubbuu haaraa waama. Hin kadhanna Waaqayyoon. Yaa Waaqayyo warra har'a dubbii kee dhaggeeffatan hundumaa fi iji isaanii akka banamu sin kadhadhaa. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin iji isaanii kan baname haa ta'u. Har'aa jalqabanii qulleessanii arguu akka isaan danda'anitti agartuu isaanii qaqqabadhu. Waan yaa Waaqayyo ija fooniitiin argamutu hin taane waan ija fooniitiin hin argamne irraa ija isaanii kaa'uu akka isaan danda'an isaan gargaari. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin. Warri gooftaa Yesuus Kiristoosin hin beekne yoo jiraattan inni ija namaa baneetu dhuma namaa namatti agarsiisa. Har'a keessa ta'aniitu warri ijoollee Waaqayyoo ta'an dhuma ofii argu. Kanaaf gooftaa kana fudhadha isa ija namaa banu warri jettanii kadhata gabaabduu kanaa wajjiniin kadhadhaa. Yaa Waaqayyo galanni siif haa ta'u. Gara kee dhufeeraa cubbuu koo naaf dhiisi. Dhiiga keessa dhangala'een jireenya koo qulqulleessi. Maqaa koo masgaba jireenyaa irratti caafi. Biyya lafaaf seexana ganeeraa mootummaa kee keessatti na simadhu. Maqaa gooftaa Yesuusiin.
Ameen. Warri kadhannaa kana kadhatan waldaa naannoo keessan jirtu barbaadaati yookaan immoo kiristiyaanota barbaadaati gooftaa fudhadheera na gargaariidha ittima. Ergasii isaan waan isin barbaachisu isinitti himu. Nuufis immoo iskiriinii keessan irratti iimeelii keenya agartaniin yoo iimeelii nuu gootan yoo nuu barreessitanii gorsa garaagaraatiin kadhataan isin gargaara. Waaqayyo hunduma keessan eebbisu torban gaarii qabaadhaa. Nagaadhaan jiraadhaa. Ulleen fudhadhu firooma bitaacha ilmanta lamooti abbaanain alchineen waamamaa jiraachuun naaf salphina kooti jedhee tomantiidhaan Museen isii deeme hiikananii mana ormaa saba isaa wajjiniin lafonaa jiraachuu filatee hiyyummaa galgala koo warraa ija koo buufadhee soora saba gooftaa kanaafan aladhee galgala koo irraa ija koo buufadhee jiraadha gooftaa koof kanaafan aladhee dhugaan orkaan gatuu coomni mana mootii hin barbaannu nuti nuuf ulfinna keenya annuunfaachuu isaati hin barbaannu nuti har'a jiraannu yoo hundumaa gattaane hin barbaannu nuti ol jenna gaaf tokko Yesuusiin bashaane hin barbaannu nuti. Gatina mabasa waaqayyo gatina mabasa lakkaa'ee deebisa namni sin hammata isuma facaasa ammarratee nyaata gombisaa daabaase aduun qajeelotaa sin oolu mul'ata waaqayyo dhugaadha dhugaa eenyu gata namni sin hammata isuma facaasa ammarratee nyaata gombisaa daabaase aduun qajeelotaa sin oolu mul'ata waaqayyo dhugaadha dhugaa eenyu gata.